Kunno lali salar yaa'u daawwattoota isaanii isarra baaseetiin jiran jettu warra biqilaa diinii har'a amma dhukkeen irraa kaasa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi jaalatamtoota keenya gaasumanuu jaallattoonni irraa takkaata qilleensa irraan isin biraa geessu. Har'aan tan egaa waan gartee isin godhachaa jirtan wardaa biraas dhaabbachuudhaaf wardaa bira gartee niin dhaabbadda. Ammoo uummata akkana ta'e kana waan taas rabbiin kun harkaa baasee biiftus. Ummata siriisii gartee akka kana ta'e akka kana rabbiin gartee jazaa deebiseefitti dhamaasee kunno harkatti fashalamtee artiin jettu harka fashalamtee akka kana taatee isinuu dhamaatee kunno irraan tana taaqanaati isin achi buutee kaa ummata Bilaalii fi Biinii akkuma isa dhoysitetti Biinii duraanuu maraachitee baafteemi irraan tana anis akkuma isin jettanitti Biinii bika inni jiruutiin tidaka ammaan itti dhaquutaa inshaallah du'aa teessanii wajjin anis akkatti gartee mana taa'ee qofa isinii as jiraa jee viidiyoo dalgaa jiroon as jiraa jee ammoo viidiyoo qoftiidha odoon ta'an sanaa keessatti duraan sanaa keessan jiru egaan sanatti deebiin isaanuu akkaataa tiran dhagee malee silaa gartee anas keessa jiraadhee duraan akkana hin gootu maaliif wardaadhaan dhaqabii jechaa jiran. Warda Biiniin kun si harkaa bee isaa namni gartee sitti jabaa namni si cinaa dhaabbatu kun jaanes sa'aatti daqiiqatti si bira dhaabbatu waan Biinii ta'eef waa kana sheekatti haami waan hin anjeef isin waan bira laaltan jechuudha. Waan biratti hin laalina. An ammoo har'aas boruus biraan jira. Biraa hin fagaanne. Kunno amma Bilaaliis dhabamsiifteetiin intalti haati siiriitun bikka tana geessite. Namni gaa hogguu gartee naasuudhaan dhifatee waan godhuu fi waan addaandis wallaala kanaafuu an waan taa'ee gartee ummata Biinii fi Bilaalis baasuun kiyya hin oolamu. Inshaallah Biiniin bikka inni jiru har'aan tana isaa gartee namni naa himeetiin Biiniin kunnoo karaa gubbaa bikka kanaa jira yaaboo Biinii san ni beeytaa deemii achitti itti dhaqiinaan jaaniitiin namni anaa mana jiru na dhufee natti hime jechuudha. Abrahaamii fi waan takka feete gootee beeytaa silatti kunnoo isaa maraachitee silaa odoonni hidhaa jiru san bilbila gartee na jila kaaftee akkana godhii jeeni silaa yeroo san sheekaas gartee deemeenis itti fidee waan tayyuu an sheekatti fidaniif intaa sheekaa ittiin finne akkasitti harkaa bee kunnoo ammaan tana har'a deemaa jira jechuudha. Biiniin. Hayi duuba hoggoo kanaa kana an bira hin jiru waan hin bira hin jirreef asumaan akkami jiranii gaa bilbilaanis akkana taa jechaanii jira malee guyyaa sila harkaa ba'uu deemu san guyyaa saniin yaa kasi wardaadhaan na jalaa kaasuu dide wardaan na jalaa kaasuu dinnaaniin yaa warda wanti kun sirriidhaa miti dafii sheeka itti fidiin jeen kanamaatiin tidha jechuun nama ollaa san jiru. Akkasitti haayitee tuma gaa isinis hin fudhanneefitti kunnoo kanuma harkaa been dhagee kan amma harkaa bee jira amma kunnoo karra deemu jira bikka tanaa jira bikka san jira isinis addaan quban qabdu namni gartee kunnoo wanti isaatu telefoonni isaatu gaa uummata qaban kana harka jira silaa gartee namni maraayii tokko kaasilattu bikka takkan taa'u beeytaa deemeeti bikka hundaa wanta diqee fi kanarratti diqee qushaasha keessa bikka hunda deddeema. Qushaashaa fi magaalaa tana keessa namni maraataa wayii tokko lamaa miti bikka hodduudha dhaabbata. Angaarraan tana Biinii baasuun qaba bikka inni jiru. Bikka inni jiru inshaallah rabbii tokkichaa wajjiin niin baasaa miti niin baasa. Baaseetiin isin garsiisuu ta'a inshaallah. Hayi maal gartee cinaa dhaabbadhu jettanii miti mana taa'u qofaa miti laal. Waa hundaa quba qabna nuti. Quba qabna daawwattoota keenya waan gartee akkana ta'ee akkana godhi akka isin jettaniis godhaatu meerra nuti viidiyoo qofaan ol baanee wanta godhutti hin jiru. Deemneetiin gartee bikka isaan jiranitti eessa jira jechaa maaliif wanti kun akkana ta'e waan kana godhi adeemsa akkuma isin jettanitti koomentii teessan gartee akkuma koomentii nu barreessaa jirtanitti koomentiidhaan jala yaa jirra viidiyoo takkaan isinii maraa jira malee akka itti haa jiru magaalaa tana keessa silaa agartanii yaa daawwattoota. Barni ifiif goota malee nuti isin goone isin ijaan abbaan biyyaatu yoo wanti itti finnee mootummaadhaan
amma gartee Abrahaam haa akkana ta'ee jiru mootummaadhaan intala san qabsiisuu qabdi Yordaanis daftee ammaan tanatti isiisitti laama taakkanaatiin ammoo biinii niin baasaa miti niin baasa ammaan baasee isin garsiisa kanaafuu insha Allah nufaana turaadha ammaan tanaan deema du'aa naa godhaa rabbii wajjin baasa qofa jedhanu baasa jedhanu manatti hundeeboo kam manatti hundeeboo hanqaan gartee biinii kunno as jiraajii gartee akkasi baasee isin garsiisutti kanaafuu du'aa teessaniin nufaana dhaabbadhaadha du'aa teessa waa hundaa'u takka waan feetirraa du'aa caala insha Allah amma deemen nufaana turaadha kunno laa daawwattoota malaa karaan deemaa jira kaabee gaarraa isa qabu malee gartee bikin galuun jirtu hanqaan biqilaa baasutti kanaafuu nufaana turaadha du'aa teessaniin noo jiraadhaan jettu du'aa nu godha ammaan baasaa daawwattoota kan biqilaa ammaan baasee isin garsiisa biqilaa rabbi wajjin amma baaseetiin daawwattoota keenya kunoo kenniiru ittiin deemaa jira turtisaa bikkatan eeraa jechuun dhagee akkasin maraatee deemaa jira akkanatti taa'uun hin baaftu du'aadha jettan isinis daawwattoota gartee ammanatti isin galle mana keenyatti isin galle gartee amma sanaa keessa kunoo deebi'ee bikkaan itti taa'uun qabu biqilaa akkana maraachitee oguu gartee baafte insha Allah kunoo amma baasu qofa du'aa keessanii gabaadhaa rabbi wajjin maraatumaa toltummaatee ganda jetana keessatti manni siirii godhuudhaan jetana keessatti bukkee namarraa kaasaa jiran jettu warra siirii kana kunno amma gaa tabiiftuutu eenyu gaa siiriin biiftuutis harkaa qolloo itee rabbiin laal yeroo kunusa daawwattoota keenya isaa dhiiroo kun rabbii awoo kunnoo laalii salaal yaa'oo daawwattoota isaa miti akkam yaa'oo isaa miti gumaamaa kee isaa kunnoo isa jeetiin duraan qabuu ka'e daawwattoota du'aa nu godhaa gaa rabbii jaa qaaba qofarra baasee gaarra baaseetiin jiran jettu warra biqilaa diinii har'a amma dhukkeen irraa kaasa baasee fadhee waa taatu warra baasa qofa du'a matee isa hin lakkinaa iraadha hawa isa jeetumaan duraan gartee hawaniin gammad yaa daawwattoota isa jeetiin qabuu ka'e duraan dhiisuma gaa kunnoo tooruma kana jira jaanii namni dalagata jira jaa itti dhaqeetiin jira du'aa godha har'a bikka inni jirutti hin baasa ani gartee warreen daawwattoota hiyyoon gartee mana taa'eetiin uumaa akkuma wanta hiyyoo mara akkana jiran jaanii gartee mara kunno har'a baasa qofa har'a baaseetiin biqilaa bikka fadhee waa jira du'aanuu siitti gootee odoo wardaan ta'e kanaa kun dafii sheekaan dhaqqabe doonjuutii harkaa bee kunnoo bikka tanaa achi buutee dhabanii gaa anamma gaa kunnoo ammaan baasaa jettu daawwattoota ta'e baaseetiin isin garsiisaa kunnoo yeroo kunnoo isa moo isaa miti akkam isaa miti yaa daawwattoota keenya isumaan see duraanii yaa rabbi gaala naafaan biti bikka takkan taa'u maraa taanii